Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fi dhalattoonni Booranaa biyya Ameerikaa jiraatan hawaasa horsiisee bulaa godina Booranaa hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisaniiru. Deeggarsichi midhaan nyaataa birrii miiliyoona 3.4 oliin bitame ta'uun himameera. Dhalattoonni Booranaa biyya Ameerikaa jiraatan hawaasa Booranaa sababa hongeen horii isaanii dhabuun buqqaaniif daakuu kuntaala 500 fi kuntaala 50 bituun akka dhiyeessan bakka bu'aan hawaasichaa obbo Uqqaa Garsee himanii jiru. Gargaarsi kunini horiidhaan isaan kan dabarsanii horiin garkeen isaan dabarsanii miliyoonii 1 fi 917 fi 538 beese tanaan immoo midhaan binnee namaa kennini jennu midhaan daakuu boqqolloo kintaala 550. Haaluma wal fakkaatuun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kutaan lallaba Gujii Lixaa Booranaa fi Liiban hawaasa horsiisee bulaa hongeen miidhamaniif midhaan nyaataa kuntaala 300 deeggarsa taasiseera. Manni amantichaa marsaa lammaffaaf midhaan nyaataa kuntaala 300 birrii miiliyoona 1.5 oliin bituun deeggarsa taasisuu hangafni Phaaphaasii godinaalee kunneenii fi miseensi Siinodoosii Abbaa Zeenaa Maarqos himanii jiru. በመቶ ሺህ የሚቆጠር በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እኛ ህልናችን አያረካንም። ማለቅኒ ዲባፊ ሚሊዮናን ለካሙ ሰሙ ኬኛን ገመቺሱ akkuma bulchaatti aanaan jedhan biiliyoona 10 dhabuu keenya miti. Wanti nuti dhabne gonkumaa hin jiru. Kuni lubbuu namaa fi kan beelladaati. Kanaaf gara fuulduraattis akkaataa Rabbi jedheen hawaasa kana ni gaafanna. Kana gochuu keenyaaf ammoo akka dhaabbilee tola ooltotaatti nuun ilaalina. Kun dirqama keenya. Booranni Gujiin Liibanni hin jiru taanaan omtuu hin jiru jechuudha. Bulchaa itti aanan godina Booranaa obbo Abdul Salaam Waariyoo aanaalee godinichaa muraasa keessatti roobni muraasni roobus oomishaalee qotaman irra miidhaan gahaa akka jiru himanii qaamolee deeggarsa taasisanis galateeffataniiru. የተደረገልንም ድጋፍ ለህዝባችንም ለማድረስ እኛም በዞን መስተዳድር ስም ቃል እንገባለን። deeggarsa nuuf taasifame nutis hawaasa biraan ga'uuf waadaan seenna. Ammas hongeen fuuldura keenya jiru cimaadha. Oomishaaleen qonnaa facaafamanii ture 98 ol sababa hanqina roobaan manca'aniiru. Kanaaf ammas hawaasni keenya rakkoo keessa jira. Mootummaan haga humna isaa deeggarsa taasisaa jira. Abbootiin amantaas deeggarsa taasisaa jirtaniin dabalata uummata keenyaaf kadhannaa taasisuun cinaa akka dhaabbattan waamicha dabarsa.